Kabajamtoota hordoftoota keenya har'a mata duree keemistirii kutaa 9 kaarikulama haaraa amma biyya kana irratti definition of ibsaa kennuudhaaf boqonnaa takka isiniif qabannee dhufnee jirra. Hanga dhumaatti nu waliin turaa afeerraa keenya. Chaanaala kanaaf haaraa yoo taatan subscribe, like, share gochuun dagatinaa. Keemistiriin kutaa 9 boqonnaan tokko keemistirii and its importance jaa. Keemistirii fi barbaachisummaa isaa jechuudha. Keemistirii jechuun maal jechuudha? Barbaachisummaan isaa hoo maalii wanta jedhu jechuudha. After completing this unit boqonnaa kana gaafa xumurre you will be able to define the chemistry. Hiika keemistirii ni ibsita. It is scope barbaachisummaa isaa field of study isaallee ibsuu ni dandeessa. Discuss the relationship between chemistry and chemistry with physics. Hariiroo fiiziksiin keemistiriin fiiziksii wajji qabu, baayoloojii wajji qabu, meedisinii wajji qabu, jiyooloojii wajjin qabu and other subjectiilee garaagaraa wajjin hariiroo akkam keemistiriin qabu wanta jedhu isallee ibsuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu describe the application of chemistry. Ammallee applicationota chemistry ibsuu dandeenya jechuudha. In the field of agriculture qonna irratti, meedisinii irratti, food production oomisha nyaataa irratti, building construction meeshaalee ijaarsaa irratti maal nu fayyada keemistiriin wanta jedhu bal'inaan ni hubannaa jechuudha. Mata duree subtopikiin takka tuqaa takka definition and scope of chemistry jaa. Definition of chemistry hiikaa keemistirii jechuudha. Keemistirii jechuun maal jechuudha? Chemistry is the science that deal with the property. Saayinsii qo'atu waa'ee amalootaa, compositionii walitti qabamoota elementootaa and structure of substance. Caasaalee wantootaa, elementootaa fi compoundoota caasaalee isaanii haa qo'atu jechuudha. Ammallee the transformation of they undergo yeroo isaan elementiin yookiin compoundii tokkorraa gara compoundii tokkotti jijjiiraman karaa kamiin akka jijjiiraman, akkamitti akka jijjiiraman waa'ee isaa haa qo'atu keemistirii jennaanii jechuudha. Ammallee and the energy that is released, energy anniisaa gallakkifamu jechuudha. Yeroo siistamichi raawwatu san yeroo inni tokkorraa gara isa biraatti jijjiiramu anniisaa gallakkifamuu fi ammallee absorbed during this process yeroo adeemsaa san kan xuuxamu jechuudha. Keemistirii jechuun kanaa jechuudha. Hogguu gara substansiitti dhufnu wantoota jechuudha. Substansiin is a particular kind of matter. Maatarii adda baafamtuu takka taatee beekamtu with uniform property. Amaloota wal fakkaataa qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf goldii waan akka goldii meedaaliyaa jechuudha. Silvarii akka silvarii, watar bishaanii, soop saamunaa, teebil saalt, ashaboo nyaataa kunniin sabstaansii jedhanii jechuudha. Amaloota beekamaa wal fakkaataa qabanii jechuudha. Maatarii gara maatariitti dhugaa dhufnu maatarii is a physical substance. Wantoota fiizikaalaati jechuudha. Maatarii gisee jennu wantoota fiizikaalaa that which occupy space kan hawaa keessatti bootaa uuman jechuudha. Possess the rest mass iddoo taa'umsa isaanii san qabatanii warra taa'uu danda'anii maal jennaa? Maatarii jennaan. Example fakkeenyaaf kitaaba, pensil, irsaasa yookiin qubeessa, televezyiina and tools meeshaalee garaagaraa tabootaa qabattee hawaarratti lafa teessu jechuudha. Fakkeenyaaf daftaramaa fi qalama, TV, biifee wantoota garaagaraa kana lafa qabatanii warra ta'anii jechuudha. Property of substance amaloonni wantootaa is attributes qoqqoodamaadha. Quality ammallee qulqullina qabaataa haa ta'e or characteristic amaloota garaagaraa kan qabanii. Every substance tokkoon wantoota in the universe hawaa in which we live nuti keessa jiraannu kana keessatti
has its own property. Amaloota mataa isaanii of danda'e qabanii jedhe. By which we can distinguish kan nuti addaan baasuu dandeenyu jechuudha. It from other substances. Wanta tokko wanta isa biraatirraa kan nuti addaan isaan baasuu dandeenyu kan mataa isaanii qabanii jennamu amala mataa isaa kan inni tokko isa biraatirraa gara itti tahuu jechuudha. Composition jechuun is the nature of something, uumama wanta takka jechuudha. Maaliin ingredient wantoota garagaraa irraa walitti dhufanii yookiin constituent cimdiilee garagaraa hedduurraa walitti dhufanii walitti makamanii maka garagaraa whole yookiin wanti waliigala yookiin mixtures makaan tokko kan itti uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf example table salt. Table salt is chemically composed of element sodium and chlorine jechuudha. Wanti ashaboon nyaataa maaliif maalirraa walitti qabame soodiyeemii fi kilooriinii jechuudha. Elementii soodiyeemii fi kilooriinii irraa walitti uumamee ashaboo nyaataa tahee jechuudha. Mata duree xiqqaan scope of chemistry barbaachisummaa yookiin area of study yookiin branches of study isaa jechuudha. The study of modern chemistry. Chemistry'n ammayyaa has many branches, damee hedduu qaba. But garuu can generally be broken into 5 main disciplines. Ammoo damee hedduu osoo qabaatu akka waliigalatti bakka 5tti waan 5 gurguddaa irratti qo'ataa jechuudha. Area of study iddoon inni irra qo'atu iddoo 5 gurguddaadhatti qoodamaa jechuudha. Dameeleen isaa sanirraa inni jalqabaa physical chemistry jechuudha. Chemistry physicala. Chemistry physicala kun waa'ee maalii qo'ataa? It is the study of microscopic property. Amaloota microscopic jechuun ijaan laalanii mul'atan jechuudha. Kan ija teenyaan laallee adda baasuu dandeenyu jechuudha. Ammallee atomic property. Amaloota atomootaa kan qo'atu maal jennaani? Physical chemistry jennaani jechuudha. Ammallee phenomena in chemical system. Wantoota sistema keemikaalaa sirna keemikaalaa tokko keessatti raawwatan mara kan qo'atu physical chemistry jennaanii jechuudha. Inni lammaffaadha organic chemistry. Organic chemistry is the study of substance waa'ee containing carbon. Wantoota kaarboonii of keessaa qabanii compoundoota fi elementootaa fi compoundoota garagaraa kan kaarboonii of keessaa qaban kanarratti qo'ataa jechuudha. Inorganic chemistry is the study of substance that are not primarily based on carbon. Wantoota kaarboonii irratti hundaa'an jechuudha. Kaarbooniin jiraachuu baates dhimma isaatii miti jechuudha. Inorganic chemical are commonly found in rocks and minerals. Keemikaalonni inorgaanikii dhagaa kattaalee garagaraa fi albuudota garagaraa keessatti argamanii jira. Analytical chemistry. Chemistry'n yaalii. Chemistry'n qorannaa kun it is the study of the composition of matter. Walitti qabaminsa maatarii qo'ata. It focus on separating wanta akkamitti adda baasan identify godhuu tokko qulqulleessuu jechuun faayidaa isaaniitiif kana quantifying chemical. Keemikaalota hammaa fi qulqullina isaanii dabaluudhaaf fayyadaa jechuudha. Inni shanaffaadha biochemistry. Chemistry waa'ee lubbuu qo'atu. It is the study of chemical process. Amaloota processa adeemsa keemikaalaa that occur in living thing. Wantoota lubbuun jiraatan keessatti adeemsa akkamtu ta'a. Yeroo nyaata bulleessu akkaataan hojmaanni qaama isaa maal fakkaata kajuu biochemistrytu qo'ataa jira. It may cover everything from basic cellular process up to understanding disease state. Hanga seelota xixiqqishaa irraa kaasee hanga dhukkuboota gurguddaa hubachuutitti qorachuutitti deemaa jechuudha. Hanga yaalii gahaa kan nuutitti illee deemaa jechuudha. The relationship between hariiroo chemistry fi other natural science, saayinsiilee uumamaa biraa waliin
hariiroo keemistiriin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf jiyoo keemistirii wajjin hariiroon keemistiriin qabu maal fakkaataa jennee gaafa laallu define as the study of process that control abundance, composition and distribution of chemical compound. Compoundota keemikaalaa akkaataa isaan itti distribuutan yeroo wal nyaatinsaa isotoop ammallee isotoopota in geologic environment naannoo geologikaan guutametti kan fayyadanii jechuudha. Inni itti aanu physical chemistry dha. This is the branch of chemistry concerned with the application of technique. Chemistry physicala waa'ee technical theory of physics ammallee theorota physics to the study of chemical system. Theorota physics keessatti akkaataa keemikaala sistema keemikaalaa kan qoratu jechuudha inni. Mata dureen itti aanu the role chemistry play in production and in society. Baay'inaan gaheen keemistiriin oomishaa fi hawaasa keessatti taphatu maali jedha. Inni tokkoffaan agriculture jechuudha. Qonna keessatti gaheen keemistirii maal fakkaata? Keemistiriin qonna keessatti the study of chemistry has brought the world with chemical fertilizer. Addunyaa keemikaala xaa'oodhaan badhaadhetti fidee jeessachaas kanneen akka calcium superphosphate, urea, ammonium sulfate and sodium nitrate. Gosoota xaa'oo albuudaan guutamanii gabbina biyyee gabbina midhaan gabbisuuf gabbina biyyeellee dabaluu fi albuudota garaagaraa oomisha keessatti akka callaan baay'atuuf gargaaru jechuudha. Inni itti aanu food production oomisha nyaataa keessatti faayidaan keemistiriin taphatu gaheen keemistiriin taphatu maal fakkaataa jennu other than greatest distribution raabsaasaa olaanaa in the production of different agricultural products caalaa chemistry has led to the discovery of different kinds of food preservation. Akkaataa nyaata ittiin package goonu yeroo dheeraa ittiin tursiisuu dandeenyu nyaata oomishame san keemikaala kana fayyadamnee keemistirii fayyadamnee keemikaalatti daballee nyaanni oomishame sun yeroo dheeraadhaaf akka turu godhuudhaaf nu gargaara jechuudha. Sadaffaan meedisinii qoricha yookiin waa'ee fayyaa keessatti keemistiriin gahee inni taphatu jechuudha. Chemistry has provided mankind inni namaatu oomishee with a large number of life saving medicine jechuudha. Qoricha lubbuu nama baay'ee akka jiraatu taasisu qoricha lubbuu nama baay'ee du'arraa hambisu ilma namaatiin uumamee akkas ta'uudhaan fayyaa ilma namaa keessatti gahee guddaa taphatee jechuudha. We could find a cure for dysentery. Amma nuti ni barbaanna qoricha maaliiti? Dhukkuba dysentery fi nimooniyaafis ni barbaannaa. Eenyuun keemistirii bu'aa keemistiriiti jechuun maalirraa salfar diraagii fi penisiliinii irraa qoricha yookiin dawaa dhukkuboota kanaa keemistirii irraa argachuu dandeenya jechuudha. Saniif keemistiriin fayyaa keessatti gahee olaanaa taphatee jira jechuudha. Inni afuraffaa gahee keemistiriin biyuldingii construction material meeshaalee ijaarsaa oomishuu keessatti gahee keemistiriin taphatu maali jaa? By providing building resources such as akka gilaasii daawwitiilee garaagaraa oomishuudhaan istiiliilee garaagaraa oomishuudhaan simintoo garaagaraa oomishuudhaan akka oomisha construction keenya guddifannu keemistiriin baay'ee nu gargaara jechuudha. Mata duree sabtoopikiin xiqqaan takka tuqaa afur some common chemical industry in Ethiopia jechuudha. Industiriyoota keemikaalaa Itoophiyaa keessatti argaman jechuudha. An industry defined as an economic activity hojii economy ta'ee diinagdee gocha diinagdee concerned with the process of raw material materiaalota dheedhii process godhee in the manufacture good in factory kan oomishuu jechuudha. Meeshaalee garaagaraa warshaa fayyadamee kan oomishuu jechuudha.
chemical industry comprises the companies that manufacture inorganic and organic industrial chemical jennee addaan baasnee kan nu fayyadu jechuudha. Inni itti aanu the three general class of products are oomisha bakka sadiitti gurguddoo sadiitti adda baasnee ilaalla. Basic chemical warreen jennuun keemikaalota warra bu'uura ta'an oomishaaf such as kanneen akka alkoolii, asidii, orgaanikii keemikaalaa fi ashaboolee garaagaraa jalqaba oomisha warra oomishaaf jalqaba warshaa keessatti itti fayyadamnu jechuudha. Lammaffaan chemical product jennaan keemikaala oomishaa jechuudha. To be used in further manufacture oomisha caalatti inni isa fayyadaa oomisha keessatti fayyadaa jechuudha. Oomishuudhaaf nu fayyada fakkeenyaaf such as plastic material materiaalota akka pilaastikii synthetic fi fertilizerii wantoota kana kanaaf nu fayyadaa jechuudha. Sadaffaan finished chemical product keemikaalota oomisha keemikaala hadhumaa jechuudha. Wanta warshaa keessaa oomishamee gabbee warra warshaa saniin gara hawaasatti raabsamee hawaasaaf faayidaa kennu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo waggaa 2 yookiin waggaa 3 jaamee waggaan isaa expired date waggaa fee hawaasa akka tajaajilu fakkeenyaaf akka kosmootiksii dibata garaagaraa diraagii qorichoota garaagaraa oomishamee ammallee saamunoota garaagaraa oomishamee hawaasaaf kan dhiyaatu maal jennaani finished chemical product jennaani jechuudha. Other chemical product industry in Itoophiyaa keessa industiriilee keemikaalaa kabraa kan jiran fakkeenyaaf simintoo faaktoriin eessatti argama? Mugurii ni argama, Dirree Dawaatti ni argama, Meesoboo, Darbaa, Moodirik fi Daangootee kunniin warshaalee simintoo Itoophiyaa keessatti argaman jechuudha. Warshaan sukkaraa Itoophiyaa keessatti Matahaaratti argama, tokko Wanjittis ni argama, Fincaan ni argama, Oomoo Kurraasittis ni argama jechuudha. Ammallee warshaan waraqaa fi peeparii garaagaraa oomishuudhaaf peeparii kalara garaagaraatiin oomishuudhaaf kan fayyadu Wanjitti argama jechuudha. Farmaakutikaaliin kun warshaa qoricha oomishuu Addis Ababatti ni argama. Ammallee Addagiraat naannoo Tigraayitti illee ni argama jechuudha. Taayireen kun immoo warshaa goommaa oomishuudhaaf nu fayyadu Horizon Addis Taayiree jedhamu. Inni kunis Itoophiyaa keessatti warroota argamanidha. Chemical industry Itoophiyaa keessatti argamanirraa jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya boqonnaa takka keemistirii kutaa 9 ibsisaa kana fakkaata. Mata dureen har'aaf qabannee dhufne asirratti goolabamaa bakki ifan ta'een yoo jiraate bakki moor adda baasuu barbaachisu yoo jiraate komentii jalatti nuuf barreessaa. Nutis gara fuula duratti komentii ilaallee fooyyeessinee haala fooyyaadhaan kan dhufnu tahaa jechuudha.